Masico, yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan aladheetti guddadhee Wallagga dhiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 12tti baradheen ergan xumuree booda Yuunivarsiitii Rift Valley seeneen barnoota akkaawuntiingiitiin waggaa 3 ergan baradhee booda Wallagga dhiyaa magaaluma aanaa keenyaa keessatti dorgomeen baankii hojii daldala Itoophiyaa keessatti hojii argadheen hojjechuun eegale. Mindaan argadhuunis tokkicha ilma isaanii kan barsiifatan haadhaaf abbaa koo akkanumallee obbolaa haadha koo haadha kiyya bira taa'anii yeroo boqonnaa barnoota isaaniitti hojii gargaaruun maatii kiyya tajaajilan barsiisaa waggaa 3 ergan ture booda maatiin kiyya elaa yaa mucaa keenyaa waggaa 3 fixxeetti erga of dandeesse kanaan booddee dhala keenyaa arguu ni feenaa kunis ayyaanamuudha sababa keetti rabbiin dabalataan gaggalateessina jedhanii maatiin koo akkan fuudhuuf dhiibbaan irratti uumuu eegalanii. Masico, anis akka isaan jedhanitti otoo hin taane akka rabbi jedhetti hojii qabadheen waggaa 5ffaa koorratti karuma baankii daldala Itoophiyaa mana bitadheen meeshaa garaa argan guuttadhee booda yeroo sanatti barattuu kutaa 9 kan turte ana waliin bultoo ijaarrachuudhaaf eeyyamamtuu kan taate maatiin ishee maatii kootti kan dhiyaatan anis sanyii isaaniitti dabalamuun eebbifamuu ta'ee kan natti mul'atu bareedduu konkona gubutuu ijoollummaan kan hundi barbaadu kan hundi hawwatu sabboontuu qe'ee kiyyaan fuudhee kanaanis gaa'ela waggaa 4 waliin jiraanne kaleessas ta'e har'a haalli Oromiyaan keessa jirtu maal fakkaata jennee yoo wal gaafanne kan beekaaf beekaa miti kan wallaalaaf wallaalaa miti manguddoo yoo ija keessa ilaalan ijji imimmaan buustee dadhabdee liblib kan jedhudha haadholii yoo ilaalan ilmaan dhabanii fuulli isaanii daaraa fakkaata ijoollee guddattu yoo ilaalan abdii of keessaa fixanii har'a moobor lubbuun kiyya dabarti jedhee akka feetee jiraata takkaa ni hidhama takkaa ni garafama takkaa ni ukkaanfama takkaa immoo bakka buuteensaa iyyuu ni dhibama maarree aanaan keenyas godina Wallagga dhiyaa keessaa aanaawwan lolli kun itti hammaate keessaa isa tokko bosona galeen qabsaa'een meeshaa hidhadheen raayyaa ittisaa irratti dhukaaseen otoo hin taane raayyaan ittisa biyyaa guyyaa tokko dalagaa hojjedhee xumureen sa'a 12 walakkaa irratti gara manaatti galaan otoo jiru mee moobaayila kee fidii jedhee akkuma na gaafateen suuraa kiyya keessaa daa'imni kiyya alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffattee suuraa kaateettu arguun ati onegidhaa situ nyaachisee waraana nutti dhukaasisaa uummatas jeeqisaa jira jechuun galgaluma sana na qabatanii halkan sana yoo xiqqaate nama 25 kan taanu ijoollee dhiiraa umurii garaa irra jirru nutumaa ifaa elektirikaa nutti qabsiisaa bulanii maatiin keenyi eessa akka buune torbee booddee baranii maarree nuti hidhamuu fi gidirfamuu qofaan bakkuma sanatti kan dhaabbanne otoo hin taane hogganaan raayyaa ittisa biyyaa magaala keenyaa anaa torbee 2 mana hidhaa galee eenyummaa koo qoratee erga bira gahee booda haadha manaa kiyya haadha ijoollee 2 galgala mana itti banuun dirqiidhaan erga gudeedee booda kanaan booddee hangan magaala kana keessa jirutti ati haadha manaa koodhaa gaafan magaala kana keessaa bahe abbaa manaa kee siifii keen deemaa nan dubbadha jettee jennaan siin asitti abbaa manaa kee immoo mana adabaatti rasaasaan ishii ajjeesa jedheeni kanaan haati manaa koos dubbii gochaa rukuttaasaa sodaattee guyyaa aduun yookiin biiftuun halkan urjiin magaala baatu keessatti abbaa manaan haadha manaa koo eenyu akka ta'e otoo beekuu anaan mana adabaana kaahee ofii haadha manaa kootti galee
Masinko. Guyyaa sanarraatii kaasee maatiin ishees haa ta'u maatiin kiyyaa qe'ee haadha manaa kootti akka hin ergamne dhorkee. Waliigalattis baatii 11 erga na hidhee booda mana haadha manaa kootti nan deebi'aa miti. Fuula kee gara sitti galagalchitee jennaan homaa rasaasaa sirran buusanaan jechuun konkolaataa paatroolii ofiitti fayyadamaniin hanga magaalaa Naqqamteetti harkaa fi miilla kiyya hidhee erga na gaggeessee booda gara magaalaa kanaatti deebitee jennaan lubbuu keetu bahaa yoo dhuftee anaan na dhokatte ijoolleen kee lamaan harka kiyyarra waan jirtuuf lubbuu isheen balleessanaan jechuun jireenya bitaanatti galchee magaala sana keessaa na ari'e. Anis ergan mana adabaatii bahee booda maatii koodhaan nan deebi'aa yoo na ajjeese na ajjeesu jedhee imala eegallaan haatii fi abbaan koo daandii irratti natti dhufanii maaloo tokkicha si malee hin qabnu carraan jireenyaa immoo kanarra si buusteetti ofiif yoo jibbite boru ijoolleen kee harkuma kee waan eeggataniif maaloo rasaasatti hin deeminnaan jedhanii daandiirraa na deebisanii. Anis kanaan gara magaalaa Amboo firatti maxxaneen jiraachuun eegalee muuxannoo hojii kiyyaas barreessifadheen baankii gara biraa keessatti hojii nan eegalee. Hoogganaan raayyaan ittisa biyyaa rakkoo kana narratti geessise gaafa magaala keenyaa jijjiiramu ofii bakka bu'eessaaf haadha manaa koo dabarsee kennus haa ta'uutii garuu biyyoon nyaadha jettee dhalashee bakkeetti dhiistee isheenis eessaa akka buute haga har'aatti quba hin qabu. Ijoollee keenya maatiin ishee guddisuu erga eegalanii har'aa baatii 7 guuteera. Haadha manaa koo barbaaduun akkanarra jiru keessi kiyya natti mus ergan ishee argee booda garuu ammas jireenya duraatti deebi'een waliin jiraadhamoo nan dhiisaan gaaffii sammuu kiyya joonjessedha. Hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleessa keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Masinko. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa kana seenaa baay'ee nama gaddisiisu keessumaa immoo haala yeroo ammaa Oromiyaan keessa jirtu rakkoowwan nu mudachuu danda'an keessaa tokko nutti himu obboleessi keenya nuuf qoode isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 mee namni kuni kanaan booddee maal akka godhu yaada keessan komentii jalatti barreessaa fi haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isin gaafadha. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Masinko. Warran! Warra yaabee!